የጠፋ ጊዜ ነው ሰው የሚያከብር ሰው ያልተገኘ ጊዜ የምንሆነውን ሰው የትገኛል ሁለት የማይቀየር ሰው የቸገረ ጊዜ ሰው የሚያሳርፍ ሰው ትዝ ትዝ ይላሉ ነብዩ መላልሶ የጠፋ ጊዜ ነው ለአክራም ወደድ ለቂያማ ቀን ጥላ ብሎ የሚላመድ ስታጣ በእስልምና መንገድ በሀገሩ ስጠፋ ዘመድ አዝማድ ወዳጅ ምነው አይናፍቁም ነብዩ ሙሐመድ ምነው አይናፍቁም የጠፋ ጊዜ ነው ምነው አይናፍቁም የጠፋ ጊዜ ነው ነፍሱን የሚቀጣ ቁርአንና ሐዲስ ሰው ጥሎ ሲወጣ ድንግርግር ሲያደርግ ሰው ከሰው መረጣ የነቢ ሙሐመድ ስብና እየመጣ ሆድ ይበረብራል አይንም ባያወጣ ሰው የጠፋ ጊዜ ሰው ነው የሚገኝ ልቡም አይቀየር ሲያጣ ወይም ሲያገኝ ወንድምና ኢት ጋር የሚል አፈላልገኝ የሚል ሰው ስጠፋ መፍትሄ ባረገኝ ነብን እስከ መናፈቅ የበለጠኝ ልገኝ ያልተገኘ ጊዜ ለታናሾቹ አዛኝ ታላቁን አክባሪ ስጠፋ እድሜ መዛኝ ሁሉም ለኔ የኔ ስል ስጠፋ ተዛዛኝ ሚዛን ኩሉ እሬ ስል ስጠፋ ተመዛኝ የነብዩ ባሪ ምን አይገዛኝ الله يا الله الله رب العالمين الكرام يا مكذا العالمين الله يا الله الله رب العالمين الكرام يا مكذا العالمين الحمد لله ملك الديان شكرين كيتي يا ربي الله يا رحماني أركان الراكب دي وقان نجيناني ولكلو أديكم جريناني السلام عليكم يا جماعة إخواني لا إله إلا الله عندهم تكيسني كان فقو كان يهو كان ندكيسني بقى ربينا الرانق عمري كيسني ميك الدنيا راقل كانت تكيسني ربوني فدير سمري كيسني سني فقديل شو جرين كيسني إن شاء الله مراد اسني كيسني إذني رب العالمين قرار ميام في العالمين كرايا دكيات نتشسنجسا من دقيفدا ولا دقيسسا ديني نمانا دا كنجدو حديثا كنا فيغا تران من كليسا أكتتك فتان تاريكة ديسا ميتكون ببدا وهيجرا كيسا قلبينا دقها يا جماعة بوليسا سينا دير ربي قوتو وانكليسا جرى ديني إسلاما ببلسي كيسا ajaa'iba dubbatameen namni keessa seenaa tokko nagayyeroo dhiyoo keessa mucaa ajaa'ibaa taabi'oota keessa kan umriin isaa waggaa 17 keessa hadhageenyu qalbii rafenuu dammassa rabbiin nu adamuuf riba kana keessa akka seenaa gaarii hojjennu kakaleessa nu gargaar hin dandeessa yaa rabbi yaa rahiimii nutti araarami yaa mootii jalaalamii silas dubbiin afaanii kun manni bu'u hamma man danda'u dubbachuun dadhabuu hammas nan odeessaa seenaa kamii qabu gurra nu beela'ee meen waa qallabuu taarikni muslimaa silaa dhuman qabu jara mindaa gaarii rabbiin biraa qabu jara gabaa diinii bakka hundatti dhaabu jara halkaniin guyyaa diiniidhaaf taabu kanneen maalummaa jannataa quba qabu جرى كان الرافتا في ليل والأيام الترالمي في زلالمي أبان قدام عين شامي مكانسا النتيائي تقيت أفوسا duraan quba qabanni beekan odoosaa isa gaafatanii akkaataa sochiisaa waggaa dheeraa turtee talola jihaada keessa kuffaara cabsitee biyya meeqa keessa nutti waan rabbiin si agarsiise keessa irra caalaa dubbii waan si dhibe keessa
dhaggeeffachuu gootan beekee rabbii keessaa. Ohoo yaa Allahan jedhe yaa obboleessa ajaa'iba rabbiin na agarsiise keessa. Maashaallah. Dhagahaan jedhe jaarsa dargaggeessaan gaaf tokkotu lola deemnu shaamiin keessa. Laga Efraatis geenye biyya Iraaq keessa diinaan bulle magaalattii tokko keessa. Riqaawaa jedhamti siifan mallateessa. Seenaa hundumaa keessa yaadannoo kulla yoomii nutti araarame yaa mootii jalaalamee. Sababni nu duuluuf kaane gaafa sana amrii jihaadatu jidduu nutti dhufnaani kuffaarri muslimarraa biyya fudhannaan. Biyya adda addaarraa wal waammattee humnaan nus qophoofne kaan ergaan nutti dhufnaan. Eenyuun rafee bula muslimni miidhamnaa walitti birmachuuf rakkoon tokko dhufnaan. Of qopheessa jundii rabbal aalamiina qalbiinaa dhagaa yaa obbolaa mu'mina. Taabi'oota keessaa waa'een seenaa kanaa ulamaarraan dhagee yeroo dhiyoo kana. Ajaa'iba dubbannaan anis uummataa fi mee nutti araarame yaa mootii jalaalamee. الله يا الله الله رب العالمين والكرامي عمك جلالين. واو 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 واو. Galatoomii ulfaadhu hedduu naaf ulfaadhu siin jedha.